we have the next question from Gaafii itti aanu maayikii warra dhiiraa jidduu irratti argamurraa fuuna. Yeroon qabnu gaafii tokko yookaan lama qofaaf nu gaha. Assalamu alaikum sir. My name is Ajay Vaishnav. Assalamu alaikum obbo. Maqaan kiyya Ajay Vaishnaati. VAB Laanjii keessan hojjedha. Gaafiin tiyyatun maatii kiyya irraa dhufte. Kitaabban amantii hunda irratti gooftaan wal fakkaataadha. Gooftaan tokko jedhamee barreeffamee jira. Yoon assalamu alaikum siin jee ati ammoo harii oomoroo harii oomshaantii naan jechuu dandeessa. Assalamu alaikum jechuun nageenya sirra haa jiraatu jechuudha. Oomshaantii jechuunis nageenya sirra haa jiraatu jechuudha. Kanaafuu ati maaliif oomshaantii hin jenne? Obboleessi isin assalamu alaikum nageenyi isinirra haa jiraatu jettan. Oom shaantii jechuunis nageenyi isinirra haa jiraatu jechuudha jedhe. Shaantii kan jedhu rakkoon qabu. Rakkoon oom bira jira. Rakkoon isaa maali? Oom jechuun akka warri Hinduu amananitti gooftaadha. Shaantiin rakkoon qabu. Assalaamu alaikum jechuu gara afaan Hinduutti hiikee appee shaantii hooyoo jedhe rakkoon qabu. Shaantiin rakkoon qabu. Piis rakkoon qabu. Salaam jechuunis rakkoon qabu. Rakkoon jecha oom jedhu sani. Wanti beekamu qabu nuti wayita nageenyi sirra haa jiraatu jennu san Rabbiin nageenya sana akkasiif kennu kadhachuutti jirra. Oom ammoo hubannoo biraati. Dhimma oom irratti namoonni hubannoo garagaraa qabu. Nageenyi Rabbii sirra haa jiraatu yoo jette rakkoon qabu. Garuu oom yoo jette namoonni waan faallaa ta'e wayii yaaduu jalqabu. Kun waa'ee Hinduuzimiiti jechuu danda'u. Waa'ee gooftaa wahiiti. Waa'ee sanamaati jedhaa yaaduu danda'u. Kun nama dhamaasuu ta'uu mala. Kanaafuu nama dhamaasuu diddaaf ifa ta'uutu barbaachisa. Shaantii jechuun rakkoon qabu. Afaan Arabaatiin assalaamu alaikum jenna. Afaan Ingiliffaatiin may peace be on you jenna. Yookiin afaan Hinduutiin aappee shaantii hoo jenna. Rabbiin ala shaantii yookiin nagaya qaama biraattu siif kenna jettee yaaduu yoo jalqabde rakkoodha. Kanaafuu obboleessa nageenyi sirra haa jiraatu. Hayyee galatoom. Nagayaan jiraatta jedhee abdadha. Hayyee. Galatoom obboleessa. Hayyee obboleessa. Namaste. My name is JP Kharge. Namaste. Maqaan kiyya JP Khargen jedhama. Gaafiin kiyyaas gabaabaadha. Gaafii duraan gaafatame kan waa'ee foon horii nyaachuu wajjin wal qabata. Foon soorachuun sammuu ilma namaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Human being. Brother asking the question, what are the effects? Obboleessi foon horii soorachuun sammuu ilma namaa irratti dhiibbaa maalii qaba jedhee gaafate. Dhimma kana irratti qorannoowwan hedduu godhamanii jiran. Gama fayyaatiin foon soorachuun gaariidha. Qaama keenyaaf faayidaa qaba. Qaama gaarii, irree gaarii, fayya qabeessa, yeroo dheeraa jiraachuu fi bu'aawwan hedduutu ibsame. Kaaseetta kiyya kan mata duree foon soorachuun ilma namaatiif hayyamamaadha moo dhoorkamaadha jedhuun qophaa'e ilaaluu ni dandeetta. Gaafataan akka ibsu barbaadetti qorannoo geggeeffame tokkotu jira. Sooranni ati soorattu amala kee irratti dhiibbaa qabaata qorannoo jedhutu jira. Kanaafuu yoo bineensota sooratte atis akka bineensota taata wanta jedhutu jira. Kanaami wanti ati jechuu barbaadde? Lakki. Gaafiin kiyya sammuu ilma namaa irratti dhiibbaan fidu maaliin jaa? Thinking of the human being. Anis kanuma sitti mutti jira. Qorannoo tokko kan yoo bineensota sooratte atis akka bineensotaatti yaaduu jalqabde jedhutu jira. Amalli bineensa sanii sirratti mul'ata jechuudha. Qorannoo wanti ati nyaattu dhiibbaa sirraa nagaha jedhutu jira. Kanaaf nuti muslimtoonni bineensota nagaya jaalatan qofa akka soorannu nuuf hayyamame. Kanneen akka sa'aa, re'ee, hoolaa jechuudha. Sababaan ammoo isaan bineensota nagayaati. Bineensota sodaachisoo ta'an kanneen akka qeerransaa fi leencaa fa'aa nyaachuun nuuf hin hayyamamne. Nuti akka leencaa fi qeerransaa gara jabeeyyii akka hin taaneef foon isaanii nyaachuu irraa dhoorgamne. Kanaafuu qorannoo kanarratti hundaa'ee nuti muslimtoonni warra nagaya jaalatu siin jechuu barbaada. Fayyaa qaama ilma namaatiif foon soorachuun akkaan barbaachisaadha. Namni tokko yoo rakkoo fayyaa qabaate foon soorachuun isaaf rakkoo ta'uu mala. Haa ta'u malee sooranni kuduraa fi muduraatu bakka rakkootti ta'utu jira. Addunyaa tanarratti wanti sadarkaa duraa irratti du'aaf nama saaxilaa jiru alkoolii yookiin farshoodha. Alkooliin biqiltoota moo foon keessatti ramadama obboleessa? Alkooliin biqiltuudha moo biqiltuu miti? Mee maal jette? Alkooliin biqiltuudha moo biqiltuu miti? An soorata biqiltoota irraa hojjetamuun qopheessa. Alkooliin biqiltuudha moo biqiltuu miti? Biqiltuudha. Biqiltuudha. Addunyaa tanarratti wanti du'a namoota hedduutiif sababaa ta'e alkoolii biqiltuu irraa hojjetamuudha. Sadarkaa lammaffaa irratti ammoo du'a namoota hedduutiif sababaa kan ta'e tamboo xuuxuudha. Tamboon biqiltuu moo biqiltuu miti? Sun biqiltuu miti. Tamboon biqiltuu moo biqiltuu miti? Raafuun biqiltuudha. Raafuu miti tamboo. Tamboon biqiltuu miti. Tamboon biqiltuu miti? Eessaa argatte? Lakkii biqiltuudha. Biqiltuudha. Sirrii jirta. Kanaafuu addunyaa tanarratti duuti sadarkaa tokkoffaa irratti sababa alkooliitiin mudataa jira. Alkooliin biqiltuudha. Lammaffaan tamboodha. Innis biqiltuudha. Kanaafuu addunyaa tanarratti soorata biqiltootaan ala jiran irra sababa soorata biqiltootaatiin rakkoon mudataa jira.
yoo rakkoo fayyaa qabaatte sooranni foonii gariin fayyaa keetiif rakkoo ta'uu danda'a. Garuu rakkoon guddaan dachii tanarratti sababaa soorata biqiltoota irraa hojjetamaniitiin mudataa jira. Wantoota rakkoo fidan qura'aanni ofirraa dhiisaa jedhe. Qura'aanni biqiltoota hunda hin dhoorkine. Qura'aanni alkoolii dhoorkee jira. Suuraa Maa'idaa suuraa 5ffaa aayaa 90ffaa irratti argama. Akkasumas tamboo xuuxus dhoorkee jira. Suuraa Baqaraa suuraa 2ffaa aayaa 195ffaa irratti. Sababni ammoo tamboon summii suuta nama ajjeesu waan ta'eef. Kanaafuu wanti rakkoo qabu hundi dhoorkamuu qaba. Qura'aanni biqiltoota hunda hin dhoorkine. Deebii dabalataa argachuudhaaf viidiyoo kiyya kan mata duree foon soorachuun hayyamamaadha moo dhoorkamaadha jedhuun qophaa'e daawwadhu. Deebisaa siif kenne jedhee yaada. Hayyii galatoome. Obboleewwan eega Dr. Zaakir Naayik deebisaa gaafii tanaa kenneen booda sagantaa du'aayii waan qabnuuf bakkuma jirtan sana akka turtan isin gaafadha. Hayyee obboleessatti fufi. My name is Kailash. I am an atheist. My question is, Maqaan kiyya Kailash jedhama. Ani amantiin qabu. Musliimoonni Iisaan abbaa malee dhalachuu isaatti maaliif amanan? Qur'aanni Rabbi argamsiisaa dachii fi samii akka ta'e dubbata. Eegasuu daa'ima akkamitti akkanumaan jaartii malee argachuu danda'e? We asked the question that Muslims believe that Jesus Christ, peace be upon him, was born without any biological. Obboleessi muslimtoonni Iisaan alayhi salaam abbaa malee dhalachuu isaa amanan. Garuu Qur'aanni Rabbi jaartiin qabu akkamitti ilma godhachuu danda'a jedhee gaafate. Mu'jizaa isaa waliin wal qabatee Qur'aanni suuraa Aal Imraan suuraa 3ffaa aayaa 47ffaa irratti wayita Maryam osoo dhiirri nan tuqin ilma akkamitti argachuu danda'a jettee gaafattu deebisaan Jibriiliin kennameef. Izaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayakuun wayita Rabbiin waa murteessu waan san ta'i jedhaan wanti sun numa ta'a jedha. Anuma ulfakkaatuun suuraa Aal Imraan suuraa 3ffaa aayaa 59ffaa irratti إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ربي برت فكين عيسى كفكين آدميد سنس بيه إرى أممي تأي جنان تأي جدا وانت نتي بيكنو أممان علمي نما أبا في هذا الرارقم هاتو ملي ربهم نسام الاسيو بربادي أبا ملي أموني دندا فكيني كان عيسى عليه السلام معجزان براك الرب دلقي علم نما أبا في هذا ملي أمور سنس آدم عليه السلام قرآن ربنا الآن علم هنك أبو جري دبلتان قرآن كيستي يا محمد وصور رحمن علمك أباتي سلا أنا تجلك أبا والرئيس قبروتي جدين جدي كن رب علمك أباتشون أجر سيزو غافي رب علمك أبا جدو كفيسون أفدو بتامي سبب نساء علم أرجتشون دلقا بني سوتات علمو أرجتشون والكنمتي والرماتا بودا دوبا سببا كناف رب علمك قدتشون صفايساتي ميدي أكسمس ربي هذا ورات التهاجم نو علمان نماتو هذا ورات التهاجم والكنمتين دلقا لبوك أبيي أممانيت كنافو آيان رب علم وسوق أباتي أنا تو علم أساسا قبر جدي جدو كن علمك أباتشون صف ربي أكا إنتان نوف إبزا ربي هذا ورات تهاجمو آيان كن ربي علمك أبا يوكين هذا وراك أبا جدا قدنا إسان تكيسنا دام سجدو نوف إبسو بوفام علمك قدتشون قدنا ربي ولين هنديمو إني علمك قدتشو يوكين هذا وراك أباتشون إسان مالو وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Just hold on a few minutes. We just have dua. daqiiqaa muraasa nuuf obsaa du'aa'ii qabna. Dura dursoo Dr. Zaakir Naayik jabinaan osoo hin jilbiiffatin kutannaan dadhabbii malee akkasumas ragaa qabatamaadhaan deebisaa gaafilee obboleewwanii hunda deebisuu isaatiif galatoomfachuu barbaada. Sababa hir'ina yerootiif gaafii kanaa ol keessummeessuu hin dandeenye. Keessattuu gaafii obboleewwan muslimaatiif yeroo argachuu hin dandeenye. Wanti isinitti himuu barbaadu alhaada hunda sagantaa gaafiif deebisaa qabna. Kanaafuu namuu sagantaa sanirratti bilisaan hirmaachuu ni danda'a. Yeroo hedduus gaafilee sanniin Dr. Zaakir Naayik matama isaatiin deebisaa kenna. Sodaa takkaan maletti koottaati gaafadha yookaan ammoo gaafii keessan barreeffamaan gara iimeelii Islamic Research Foundation erguu ni dandeettu. Odeeffannoo dabalataatiif namoonni keessummeessan gargaarsa barbaachisu hundaa isiniif godhu. Haasawa bareedduu tanaaf jazaakallah khayr. Amma qaariif daa'ii islaamaa tokko gara naafeerra. Abbaa isaa ni beektu. Abdurrahmaan Al-Bukhaatir jedhama. Abbaa qabeenya garee kirikeetii Shaarjaa jedhamuuti. Ilma isaa qaarii akkaan beekamaa ta'etu nu jidduutti argama. Qaariiwwan beekamoo addunyaa keessaa isa tokko. Akkasumas daa'iidha. Sheek Saalaa Abdurrahmaan Bukhaatir sagantaa kana du'aayin akka nuuf cufu affeerra. Obboleewwan Sheek Saalaa Al-Bukhaatir UAE irraa nuuf simadha. Brothers and sisters, please welcome Sheikh Salah Al-Bukhaatir from UAE. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waytaan du'aayii jau aamin akkana jalaa jettaniin isin gaafadha. Rabbi du'aayii teenya nurraa qeebalu. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك
لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل المسلمين في هذه البلاد آمنين مطمئنين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم أبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل عزا تعز به الإسلام وأهله وذلا تذل به الكفر وأهله اللهم ارفع الذلة والمهانة عن أمتنا الإسلامية اللهم ارفع ذكرها وأعد مجدها وهيبتها في العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم أيد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ونخص منهم سماحة الدكتور ذاكر ناير اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم ارفع ذكره في العالمين واجعل له لسان صدق في الآخرين وجعلنا وإياه من ورثة جنة النعيم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أعذهن
اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم وألف ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ادفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار. إلهنا إلهنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المعترفون المقرون إليك بذنوبنا. إلهنا ويا ربنا ويا خالقنا نسألك أن تحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبته واتباع سنته. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما جمعت هذا الجمع المبارك فاجمعنا في مستقر رحمتك وفي دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك وتقول انصرفوا مغفورا لكم يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك وأفضل رسلك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Al-Bukhatir for your Sheek Saalaa Albukaatir du'aa'ii ta'e onnee namaa jiistu tana daawwattoota asitti argamanii fi musliimoota addunyaa irratti argaman cufaaf godhuu keetiif jazaakallah khayr. Sagantaa kana tasgabbiin hordofuu keessaniif jazaakumullah khayran. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.